Nyo jaalalaatii walitti nama hiiti nama hundumaa abbaa feete ta'ii isa damee caalaa isa addisuu caalaa inni amman ani islaamummaadhaan obboloonni ani qabu hedduu baay'eedha. Kan isaan ittiin ofirraa waan barbaadi yoon balleessi waan barbaadi yoon dogoggore kan ofirraa na hiikuu hin dandeenye. Isinillee amantii jijjiiran nan ofirraa na hiiktanii obbolummaa gogattan miti. Garuu waan barbaade ton dogoggore nama ofitti obboloota ofitti qabee na gorfatee na barsiisee na cimsee kallattii hundumaatiin na tumsee na dhaabatu obboloota akkasii gidduun jira obboloota irraa hiikamuu hin dandeenye. Finyoon islaamummaatiin kan walitti hidhamne yoomiyyuu kan rabbii walitti hidhe isaan gidduun jira obbolaan koo amma reefuu naa baay'atanii obboloota koo gidduun jira. Gaafa awwaala koo mitiiti gaafa jireenya koo naa yaaddoofne gaafa awwaala koo naa yaadda'ina ani nduullee guyyaan immoo namni nama awwaalu hin dhibamu yaaddoon namaa isa sana miti waan ta'eef anarrallee obboloota obbolaa koo warra wajjin dhaladhe caalan gidduun jira waan ta'eef baay'ee yaaddoo miti jechuu barbaadeni ayinaa onan beeka amantiin ani keessa ture baay'ee yaaddoon isaa inni guddaan lafa awwaalchaa fi nama awwaalchaati nama baay'eessatti awwaalu eenyutu awwaala waan jirudha yaaddoon inni guddaani kun yaaddoo ta'uu hin qabu mikinaatu gaafa jireenya wal wajjin jiraachuudha malee gaafa du'aa wal awwaaluudhaa fi dudda fudhachuun yookiin immoo nama naqachuun baay'ee ammanatti barbaachisaa natti hin fakkaatu. Isa sadaffaaf isa dhuma gaaffii keef kaleessa tajaajilaa turte dogoggoraaree wayii yoo jette baay'ee dogoggora damee kiyya baay'ee dogoggora nagaadhayi. Itti fuufatti si dhaggeeffachaa jira. Nama jalaa isaa hundatti hin tolu amma tifittutti si dhaggeeffachaa baay'ee dogoggora. Indeet. Baay'ee dogoggora. Akkamitti yoonaan jetti siin deebisa. Akkamitti yoonaan jechuu baatte immoo baay'ee dogoggora. Dogoggorri maaliif akkamitti dogoggora ta'e? Thank you. Akkamitti akka dogoggora ta'e haafaafiidha kaleessa. Yesuusin lallabaa turre mitiire? Har'ayyuu lallabaa jirra kaleessa qofa miti. Barabaraanis dabaree Yesuusin lallabaa jirra. Akkasitti naa qabadhu. Fudhatti. Jedhe. Lallabaa har'ayyuu kasirraa lallabamaa jiru Yesuusuma. Boris darbitee kasirraa lallabamu Yesuusuma. Yesuusuma lallabdaati boriyyuu. Nan lallabaa Yesuusin lallabuu hin dhiisanii garuumaa inni akka inni ofiisaatii of lallabetti akka inni ofiisaatii ofitti namootatti himetti Yesuusin lallabuu yoomiyyuu nan lallaban nageenyi rabbii irraa haa jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan itti Yesuus lallabamuu qabuu fi akkaataan itti Yesuusin lallabaa turre waan fudhatama qabu miti ofumaa dadhabaa turre muka gooliin qabne keessaa kuwaasi taphachaa turre beektaa dirree muka gooliin qabne keessa na dhaggeeffadhu asitti mee darbuun barbaada na dhaggeeffadhu sitti himadhu kanatti kaleessa akkas godhee amantii qipheentee keessatti akkasan ta'ee akkasan godhee akkasi inni yaada mataa keetii ta'uu danda'a. Tokko lammaffaa immoo namoota ati wajjin amantii sana itti deemaa turte ta'uu danda'a. Inni akkaataa dhaabbannaa kee fi akkaataa ati itti tajaajilaa turtedhan. Inni akkaataa kee siinsi ibsa malee tajaajilli kee yeroo sana Yesuusin ibsa miti pheenxee ibsa miti siinsi ibsa laanne yeroo sana. Maaliif sitti fakkaate beektaati? Harreen hidhaa kuttee naan ofittuu gabaabsiteedha Oromoon. Dhaggeeffadhu sitti hima. Abdiin mana Waaqayyoo keessa ba'ee deemeef manni Waaqayyoo waan baduun qabu. Alaashee kana sitti meen darba. Abdiin cheerchii cufee dhaqee masgiida galeef cheerchii sun cufamee barbaraan hin hafu. Abdii Yesuus hin lallabuu dhiiseef Yesuusis immoo hin lallabamiin hin hafu. It's nothing namaati. Akka kanatti of ilaali. Garuu amantii tokko Yesuus hin lallabaan dame. Sorry. Anarrayyuu Yesuus hin lallabaan jira. Ayyuu har'a Yesuusin takkaa ergan gara amantii Islaamaa dhaqee waa'ee Yesuus isaan arraba koorraa bu'een beeku. Sababiin isaa iyyuu waan nama dhibu keessaa dameen har'a Waaqayyoof Yesuusin adda baaftee lallabdee beekta jedhee yaadu. አይደረግም አይባልም አይደረግም
jedhamus hin godhamus. Gaafa jettu Yesuusiif waaqachuu kooti akkamitti dhabeetaa kanatti ajandaa kana qabattee deemaa jirtu yookiin immoo haasaa kana fudhattee deemaa jirtu. Yesuusiin gordommoo keessee waaqa tokkicha immoo gabaa sanbataa keessee hafuura qulqulluu addanatti fudhattee dhufte. Akkasumatti garuu wantichi aanni jechuun ifa manaa godhe sirra macaafa qulqulluu beekuu dhiisuu hin danda'a. akkamitti Har'a Yohaannis itti maaliif si gala sirra macaafa qulqulluu beekuu dhiisuu hin danda'a. Garuu waan ati beekuu qabdu tokkoof tokko musliima taatee waa'ee Yesuus hin ilaallatu waa'een eenyus hin ilaallatu isuma musliimaa sana hordofu. Waan asitti ananuma waldaa keessa dhaabadhee yookiis immoo miidiyaa kanarra bahee waa'ee Allah nanaasaa yookiis immoo waa'ee Muhammad nanaasaa naa deebisi. Inaasoftu. Dhagaamaa irraa sagaleen koo. Inaasoo maaliif hinaasoo sitti fakkaate beektaa? Dhagaamaa jira. Maaliif waa'ee Yesuusii fi waa'ee Muhammadii fi waa'ee Allah hamnaa ni naasoo sitti fakkaate beektaa? Iftiif dukkanni qooda walitti qabaneedha macaafni qulqulluun. Ifa iddoo ifaa kaa'ee darbee dukkana iddoo dukkanaa kaa'ee darbee. Allaqee waan asitti mee darbu abdii addanatti na hubadhu darbe. Namni gaafa dubbachuu dhiisu. Namni gaafa dubbachuu dhiisu. Haadha dhaggeeffadhu sitti namaa nan xumuraan. Namni gaafa dubbachuu dhiisu. Namni gaafa waa'ee namaa kaasee haasa'uu dhiisu akkamitti fudhata beektaatu? Indilees akka waan tuffatamee baqa tuffatamaa beektanii amma waa tokko tuffatee dabarte amma fakkeenyaafati. Akka keetiitti amantiin Protestaantiin naannoo itti tuffatee darbite inni ስለሱ ጉዳይ እኮ ማውራት አያስፈልግም። ዋይ ሳሰውን ስረን ጀራቱ ማሊም ሲካስ ዳበዱ ደሜ ዳበዱ ደሜ ነዶጎ ጎርሳ ጅርታ አን ዋይ አመንቲ ፕሮቴስታንቲ ይሮ ተካፍ አረበ ኮራ ባዜን ቤኩ ገሩ ዋይ ኢየሱስ ሀሳ አጅራም akkamitti haasaa jirra amantiin Protestaantii dhaabbatadha amantii Ortodoksii dhaabbatadha maqaa dhaabbata namaa yookiin immoo maqaa amantaa namaa hin beekon Yesuus garuu kan kootii itti amanaa yeroo hundumaa lallabuun danda'a yeroo hundumaa dubbachuun danda'a yeroo hundumaa lallabuun danda'a si galee jira miti nan jaalalli ani Yesuusiif qabu dhaggeeffadhu no ቆይ na dhaggeeffadhu Yesuus itti fufta na dhaggeeffadhu እኔ እኮ እዚህ ላይ ደሜ ብቻ ነው ያለው እኔ እናንተ ነው ያወራ ያለው አናፍሲ ቆፋዳ አናም ከናሳ አጅሩ dhaggeeffata deem Yesuusin hillalabda injaalata inordof tataanaan immoo maali anaafati maali ne dare kan wanti addanu godhu anaafsi naman gashinaa fi ko baay'ee naman baay'isin kanaati faa tole waan addanu godhu haasumna man Yesuusin ilaalladha waan addanu godhu haasumnu waan addanu godhu haasumnu no ቆይ kana dhaggeeffadhu eshi waan addanu godhu haasumnu Yesuusin lallabaa etta nan jaaladha etta erga Yesuusin jaalatte obboleessa koo ani sin jaaladha maali kanaaf si maaltu wal karakkarsiisare dame kiyya anaafsi wanti wal karakkarsi yookiin wanta dono godhu yoo jiraate ani Yesuus isa dhugaan lallabaa ati Yesuus isa kamiin akka lallabdu waan hin beekneef wanta dono godhu fakkaata dhaggeeffadhu sitti nama Yesuusin ani lallabu gara macaafaatu deemaa deemne gaarii gara macaafaatu deemaatu deemne gaarii isa titti dhaqaa jirtu naa galaa rammanaaf waan dhugaasaa sitti ma so nagar ta'u isa yaadin gara sanaatti hin deemne jechuun waan asiin waa meeqa na taasooftee confuse na gochuun namni hin barbaadin isa dhiise sitti maa jiraasa karaan dhugaan jireenyi Yesuusin ala jireenya bara baraa argachuun hin danda'amu jettee kaleessa dheengadda lallabaan turre Yesuus isa turre dame Yesuus isa kam Yesuus ilma Waaqayyoo isa hafuura Maariyaam barraa dhalate
isa lallabaan turre karaan dhugaan jireenya bara baraatti geessu Yesuus Kiristoos jettee kaleessa itti amanaan turre barsiisaan turre kana duwwaan adeebisi itti dabarraasa kaanitti. Okay, waa'ee Yesuus isa kamina gaafachaa jirta? Yesuus isa ilma Maariyaamii moo Yesuus isa Waaqayyoon gaafachaa jirta? Atamala isa waan asi gaafachaa jiru sitti moo? Yesuus isa pheenxee keessatti ittiin tajaajilaa turte isa ittiin raajii dubbachaa turte ergaa dubbachaa turte seexana baasaa turte Yesuusicha isa pheenxee keessatti dhiifte Yesuusicha isa waliin naasa addanaarraa isa miidiyaa kanarraa irra utuu dhufin Yesuus isa karaa dhugaan jireenya ana jedhe san isa lallabaa turte sana yeroo lallabaa turtetti ati maqaa Yesuusiin kaleessa dheengadda Yesuus karaadha dhugaadha jireenya jettee hin lallabneen isa kana qofa naa deebisi. Kun akkuma maal gaaffii qaba atuu beektaati isuu ko paasnoo darbeera sii galee amma Yesuus isa kamiin lallabaa isa kamiin lallabaa jirtaa isa kamiin lallabaa jirraa irratti yoo haasofne ፓስ አይደለም ያወራ ያለው ነው ደግሞ አኒ ፓሲንግ ሆነ ከከ ኦኬ ነሞ ሙቪንግ ሆነ አኒ ሱማ ረጅሩ ረንጀራ ኦኬ ደሜኪያ ናገለቶሚ ዱጋ ዱበቹፍ ተስገቦፍት ያሶፍታ አቲ ኢየሱስ ኢሳ ዋቀዮ ለለብ ደሞ ኢሳ ሙጫ ማርያም ለለብዳ ደሜ ሙጫ ማርያም ማልማሊዲስ ኖ ናዴብሲ ደሜ አቲ ከነት ለለብዱ ኢየሱስ ኢሳ ማርያም ራዳለት ለለብ ደሞ ኢየሱስ ኢሳ ዋቀተ ለለብዳ Masiicha jiraata ilma Waaqayyo isa Waaqayyo dame gaaffii koon adeebisi dame ko sin jaalladha baay'ee dhiifamashi hubachuu gadi qama ko garuu dame Yesuus isa Waaqatee lallabdamoo isa Maariyaam irraa dhalatee lallabda dame kiyya Waaqayyoon lallabaan Yesuus isa Waaqayyoon ta'e lallabda jechuudha. Waaqayyoon erga ilaa dhaggeeffadhu sitti nima abdi asti waan ati na hubattee darbitu. Wanta tana hubattee darbitu. Na jalaan baay'indame kottu dhiisi. Waan ansi hubadhee darbu osoo hin taane Yesuus isa Waaqatee lallabda moo Yesuus isa Maariyaam irraa dhalatee lallabda? Maal jechuudha? Ikkoo Yesuus isa kamiin lallabdan jedheeti. Ani Yesuus Waaqatee lallabda moo? Ani Yesuus lamaan beeku oleessa koo Yesuus tokkuma jira. Innati beektu isa Waaqaati moo isa kan Maariyaamiitish? Isa Waaqaaf lafa kana uumeen beeka Yesuus Kiristoosiin hin beekan. Inji Yesuus hin beekan. Thank you galatoomi Waaqaaf lafa eessatti eenyu wajjin uume akkamitti uume yeroo kam uume Yesuus yeroo lafti uumame eessa jiran? Eenyutu? Yesuus isa Waaqaaf lafa uumetti miti Yesuus inni Waaqaaf lafa uume kun isuma timee hirmi isa waa'ee kosa duraadhiisi annama haaraadhamma inni addisa unan isa kaleessaa dhiisi jireenya kosa moofaa aroogee sadeen gaddaa dhiisi anamma maali inni aroogee jechuun maa inni jireenya kosa kaleessaa isa kale maali ati no alfaan dame dhaggeeffadhu ani waa'ee jireenya kosa kaleessaa haasa'uu hin danda'u mikinaatu ani nama haaraa ta'eera amma ani nama haaraa dhaggeeffadhu damee kiyya. Yesuus isa Waaqaaf lafa uume isa jiraatan lallaba jette Yesuus eessattidha kan inni Waaqaaf lafa uume yoom uume yeroo Waaqaaf lafti uumame Yesuus kun eessa jedhamee damee kiyya. Maal jettee? Yesuus inni Waaqaaf lafa uume kuni eessatti uume kireeditii laatteef moo? Waaqaaf lafa uume Yesuus jedhee barreeffame moo Yesuus inni Waaqaaf lafa uume inni jiraataa ta'e kun kitaaba isa kamirra jira damee kiyya? Isuma ati kaleessa dheengadda lallabaa turterra jira isuma dhaqee dubbisi. Tole waliin dubbifannu ta'eertuu ragaa sanaa kennime beeksisa sanaa kenna. Isuma yaa'ee no isa sii kennu siin kennu ani maaliif siin kennu siin jedhe maaliif siin kennu beektaa? Isuma dhageessan sanatu simiti faradaadha macaan qulqulluun. Teksiisaas timman teksiisaa sana no isuma ati kaleessa dhage. Isuma kaleessa dhageessan ammas hin fiigin dame dhaggeeffadhu. Yesuus inni Waaqaaf lafa uume kun Yesuus isa kamii eessaa dubbiste eessatti agarteen siin jedhe kitaaba isa kamirraa dubbiste. Easy yuushi simple easy kitaabarraa hin dubbisiin Yesuus Waaqaaf lafa uumeeraa dame. Eeyyee. Ofinooqiin
uumeera. Akkamitti uume? Eenyutu uumere waaqaaf lafa? Meenatti abaluutu uume dhii. Waaqaaf lafa kan uume maa Waaqayyoodha kaa? Waaqayyoodha. Waaqayyo jechuun waasaa kan jiraatu. Waaqayyo jechuun Waaqayyo jechuudha kaa. Eenyu jechuu maali qaba? Damee jechuun eenyu jechuudha? Damee jechuudha. Ishi na dhaggeeffadhu. Yesuus maalii dhareesiif? Yesuus moo? Nageenyi Rabbii irraa haa jiraatu ergamaa isa jaallatamaa isa Rabbii ulfinaa guddaadhaan kabaja guddaadhaan gara biyya lafaatti ergee karaa nu ittiin abbaa barree isaa waa'ee abbaa biyya lafaa kanarratti barsiisuu keessatti gahee guddaa taphate amantii Islaamaa biratti kabajaaf jaalala guddaa kan qabu nageenyi Rabbii irraa jiraatu isa jechuudha. Okay. Eenyuuf eenyuun kan wal argisiisu? Waa'ee abbaa biyya lafaa kanarratti barsiisaa kan ture isadha. Ammoo eessa jira? Ammoo eessa jira? Mirga abbaa isaa jira kaa? Mirga abbaa isaa jira? Way Abdii Raggaasaa. Mirga abbaa isaa jiraachuu mirga abbaa isaa jira. Mirga Waaqayyoo jira macaafatu. Macaafata akkas jedha. Quraanota akkas jedha moo macaafata akkas jedha? Waa'ee macaafaa isaa jira mitiire. Waa'ee quraanota maal jira? Quraanota maal jira? Waa'ee quraana maal godhata achi hunfinnee Yesuus inni kuni gaafa nama gaafa lafaaf waaqa uume eessa taa'ee uume eessa akkasiin jedhan jedheman. Eessa akkasiin jedhan? Isa kana sitti meera durumaa seera uumamaatii kaasii dubbisiisa. Wangeelii mana keessatti. Seera damee ko hin jiru. Bakka achirraa kirkiriisa kan biraasii naqan. Eshi. Yaa Rabbi nu baasi. Subhanallah. Yesuus waaqaaf lafa uumeera garuu damee kiyya. Maalan jedhaa yaa Rabbi. Uumeeraa siin jedhe. Sana baruuf immoo hatataa sittiin baay'isona dhaqachi dubbisi dhaqas dubbisa na godhi siin jedhu uumamaa kaasiitii dubbisi wangeela macaafa qulqulluu dubbisi uumaafan siin jedhaa dubbistee ta'u barsiistee ta'u ragaa qabdaa dame tokko ragaan koo suma tokko suma ragaan koo tokko suma maaliif jedhee ragaa yeroo laftiif waaqni uumame yaani eessan jira dame. Isuma kaleessa lallabaa turte sanarraa dhaqi dubbisiisiin jedheemani. Ani koo isa teechu. Dhugaa Rabbii dame dhugaa Rabbiin siin jedha ani Yesuus waaqaaf lafa uumeera jedhee guyyaa tokko afaan koo keessaa bahee hin beeku. Yesuus maal abdii? Isa dhugaa Rabbiin siin jedha barsiiseellee lallabeerree kan biraa dogoggoruu hin danda'an ishee kanallee dogoggorree dhugaa. Dhugaa Waaqayyoo ani moolaa viidiyoo saffidee siin maxxansa tokkodha. Dhaggeeffadhu boo'isii kee fidi asiin ka ati dhugaa Waaqayyoo kana hin jenne yoon ta'e jechuudha. Borga nama dhufee quba kool qabeela akka kanatti isatti jettee dhatte sana nan jedha jetteetta ragaa waliin asii fida. Maal abdii dogoggorteetta maaliif beektaa nama? Nama abdii dhaggeeffadhu amma kana waa tokko sitti mana dhaggeeffadhu. Ilaa amma ifa manaa godhanii jechuun. Amantii namaa tuquun barbaadu maaliif jechuun abbaasaaf amantii amma kan wal falmaaru anaaf si qofa. Gama obbolummaatiin obboloota kooti maatiin asirra jiran kun maatiin kee namoota gurguddaas si bira jiru namoota amantii isaanii cimoo ta'an si bira jiraachuu danda'u. Amantii namaa qisannaan godhan jechuun amantii namaa narrabsan. Tole damee agabaabsinu walumaa gala Yesuus waaqaaf lafa hin uumne ofiisaa iyyuu uumaa osoo hin taane uumamaadha. Innillee waaqa namadha. Maaliin uumame? Nama ulfina Waaqayyooti. Maaliin uumame? Waaqayyoodhaan uumame hafuura qulqulluudhaan gara Maariyaamii keessatti uumame abbaa kiyya. Maal akka ta'uuf uumame achi keessatti? Nama